Meeshaalee ajaa'ibaa jechuudha. Meeshaalee baay'ee mana keenya bareechisanii keessaa inni tokko soofaadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan soofaan xarapheezaa waliin waan fakkaatu akkatti bareedu deebi'ee immoo biffee qumsaaxinii meeshaaleewwan mana keenya sirriitti nuuf bareechisuu danda'an kanaadha jechuudha. Mana soofan keessa hin jirre bareedina hin qabu jechuudha. Haala kanaan mana keenya bareeffachuu ni danda'ama. Gatii muraasan jechuudha. Gatii hin eegnen kan argamu soofaan kooni gatii ajaa'ibaatiin jechuudha. Soofaa akkana babbareedan kana jechuudha. Dhugaa baay'ee babbareedu kana fakkaata bifti isaa jechuudha. TV standidha kunillee asitti mootu biffeewwan jechuudha. Meeshaalee baay'ee bareedanii fi gatiin isaa gatii ajaa'ibaati jechuudha. Warroonni meeshaalee kana bitachuu barbaadan Ashamaa harka fuunee jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota mashii arsii tuubii jechuudha. Warroonni maatii naaf hin ta'in maatii naa ta'a. Subscribe naa godhaa, laayikii naa godhaa. Waan biraas irraan barbaadu laayikii fi subscribe naaf godhaa. Warroonni jajjabeessaa jirtan, warroonni sheerii naaf gochaa jirtan guddaa galatoomaa. Warroonni viidiyoo kootilee daawwachaa jirtan guddaa galatoomaa. Gamanumaan har'a jechuudha. Waan baay'ee babbareedu kana gatii isaanii faana kanaan isinitti himu ta'a. Hanga dhumaatitti viidiyoo kana daawwadhaan isiniin jechuu jaaladha. Akkuma argitan meeshaaleen kun baay'ee bareeda. Inni adiin kun TV standidha jechuudha. Asitti mootu biffeewwan jira, qumsaaxiniin jira, soofaan jira, xarapheezaa waliin jechuudha. Meeshaalee baay'ee babbareedduudha meeshaaleen kun jechuudha. Warroonni bitachuu barbaadan bitachuu dandeessanii gatiin isaatillee gatii baay'ee hin ulfaanne fi gatii jiddu galeessa jechuudha. Gatii meeshaa kana hin madaalleen gurguramaa jira meeshaaleen kun jechuudha. Warroonni bitachuu barbaadan bitachuu dandeessanii jechuudha. Mana keessan sirriitti bareeffachuu barbaachisaadha. Nuti keessattuu warroonni biyya arabaa hojjenne irra caalaa of caalaa namaaf taana jechuudha. Yaa'u nama gargaaruun gaariidha. Maaliif jennaan dirqama nama gargaaruun jechuudha. Of bichaadhaa jiraadhaa hin jedhuusi ta'uus hin qabu jechuudha. Kanumaadha garuu mootu of yaadachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee meeshaalee akkanaa kana gaafa biyya galle bituun nutti ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan wacii malee gabiin argannu. Gaafa as teenyee biyya ormaa keessa teenyee meeshaa yoo bitanne garuu baay'ee nuuf salphata jechuudha. Sababbiin isaa birrii san bakka buusa deemnaa, birrii san hojjechaa deemnaa. Gaafa biyya gallee mootu meeshaa ajajennu wanti hundumtuyyuu waciidha jechuudha. Gamasis yoo deemtu wacii, gamanas yoo deemtu wacii. Bakkeen itti qarshii hin baasne tokkollee hin jiru jechuudha. Bakka takka deemte ta'an qarshii baastee jechuudha. Hin jiru qoosan biyya keessa. Gabiin akka salphaatti hin dhufu. Waciitu baay'ata malee. Hojiillee yoo eegalan jalqaba birrii kif godhanii birrii ofii baasanii achii sana booda gabii eeggatan jechuudha. Akkanatti malee hin jiru. Akka mana madaamii keessatti natsaa miti dhiifama. Bakka humna keenyatu baha malee qarshiin keenya hin bahu jechuudha. Garuu yaa'u sanidha. Ta'eeyyuu garuu garaagarummaa qaba jechuudha. Qarshiin asitti argamuu fi qarshiin biyya keessatti argamu baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Ani akka obbolummaa tokkootti kanan isin gorsu yoo jiraate meeshaawwan ijoo meeshaawwan mana keessan isinii bareechisan kan akka soofaa, biffee, qumsaaxinii, TV standii, TV warroota meeshaawwan gurguddaawwan kana osoo biyya alaa jirtanu bitachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nama amanamaa yoo qabaattan, nama akka garaa keessanii isiniif ta'u yoo qabaattan, bitattanii yoo teechifattan bu'aa gaariidha jechuudha. Waan gaariidha jechuudha. Dingata osoo asii gara biyya arabaatii gara biyyaa galame wanti nama cinqu tokkollee hin jiru jechuudha. Biyyatti galeetan akkas godha, biyyatti galeetan meeshaa bitadha, biyyatti galeetan meeshaa manaa guuttadha. Soba yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Jireenyi baay'ee qaaloftee jirti. Baay'ee ulfaattee jirti, jabaattee jirti jechuudha. Kanaafuu osuma biyya ormaa keessa jirtanu meeshaalee mana keessanii guuttachuun dirqama jechuudha. Bitachuun dirqama ta'a jechuudha. Sababbiin isaa biyya keessatti waciitu baay'ata gabii caalaa jechuudha. Kanaafi meeshaawwan kana bitachuun
filannoo keessan haa ta'u mana keessan haala kanaan bareeffachuu dandeessanii. Walumaa galatti soofaan kuni soofaa kan kana caalullee hin jijjira. Akkasuma gatiin isaa garuu wal darba jechuudha. Kan kana caalaa babbareedanis ni jiranii garuu gatiin isaa baay'ee gurguddaadha jechuudha. Soofaan hanga 100,000 80,000 wayii 90,000 warroon akkasii jijjiran ni jiranii jechuudha. Kuni garuu gatiin isaa baay'ee gadi aanaadha. Kan kana olii ta'an akkuma bareedinni isaa dabaluun akkuma bareedinni isaa dabaluun gatiin isaallee akkasuma garaagarummaa qaba jechuudha. Isa mootu yeroo itti aanu soofawwan birrii gatii gurguddaadhaan bitaman isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Yoo fedha keessan ta'e viidiyoo koomentii irratti naa teessisuu dandeessanii isallee isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Kunillee garuu baay'ee mana bareechisa. Kanallee bitatanii kanaanillee mana ofii bareeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Innaas keessaa masiin kam ajajettee kan bitattee yoo jettan immootu viidiyoo itti aanuun isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Kanan ajajadhe anillee. Warroonni filannoo koo jaalattanis immootu laayik naa gootanii garuu ammaaf kanan ofii kiyyaa ajajadhe as keessan jiru yeroo itti aanu garuu isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Kana fakkaata meeshaaleen keenya har'a akkanatti babbareeda haala kanaan jechuudha. Biffeen kun yeroo ammaa kana faashiniin irra darbee jira jechuudha. Ishee daarirra jirtu tana ishee sanatu bareeda jechuudha. Inni guddaan kun faashiniin irra darbee jira. Akka baay'inaan warroota baadiyyaatti itti fayyadamu malee warroonni magaalaarra jiranii ishee xiqqoo sanatti fayyadaman jechuudha. Kan daarirratti jirtu tana jechuudha. Ishee tana filannoo keessan haa ta'uun isin jedha keessattuu warroonni mana xiqqaa qabdan ishee tana filannoo keessan yoo taasifatan baay'ee bareedaadha. Sababbiin isaa yeroo ammaa kana keessatti maal jedhama iyyuu እናንተ na jalaa badde maadhaa kun kushina keessatti fannifamu sun yaa rabbii maal jedhama እናንተ na jalaa baddee irtagna hoggaa yaadadhe isinittan hima maalidhaa iyyuu kitchen kaabineetii eeyyeen እና kitchen kaabineetii yoo hojjetatan mana keessatti jechuudha. Isheen xiqqoon tuni meeshuma babbareedu yoo keessa godhatan malee akka duraanii biffee guddaa saaloonii keessatti galchuun baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata yoon isin jira abbaan fedha isaati garuu faashiniin irra darbee jira isin jechuu barbaadan jechuudha. Kanaadha waan hundaafiyyuu qumsaaxiniin kun baay'ee bareeda akkuma argitan halluun isaa baay'ee adiillee miti garuu baay'ee bareeda jechuudha. Akkuma fedha abbaan kan barbaade akkuma mana isaatiin guddaa hojjisiifachuu danda'a. Kan barbaade xiqqaa hojjisiifachuu danda'a. Akka guddinaa fi xiqqina mana isaatitti kan hojjisiifachuu danda'udha jechuudha. Inni TV standillee akkasuma warroonni meeshaalee kana bitachuu barbaadan heeloo hojjechuu dandeessan jechuudha. Gatii ajaa'ibaatiin isiniif hojjetama jechuudha.